Warshaan oomisha konkolaataa Jaappaan Nissan hojjettoota isaa biyyoota adda addaa keessa jiran 11,000 ol hojii irra ari'uu fi warshaalee isaa 7 cufuuf karoorfachuu beeksiseetii jira. Kunis sababa konkolaattonni Chaayinaa gatii gadaanaa gabaa addunyaa dhuunfatanii fi warshaaleen oomisha konkolaattota biroo kisaaraa hedduu galmeessuu isaarraa kan ka'e akka ta'es ni himama. Gurgurtaan dhaabbatichaa gabaa gurguddaa lamaan Chaayinaa fi Ameerikaa keessatti hidhinni guddaa waan agarsiiseef galii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa guddaa fideetii jira. Karoorri walitti makamoo Hondaa fi Bish baatii gurraan dhalaa keessa yaadamee tures kufeetii jira. Dhaabbatichi waggaa darbe keessa baay'ina hojjettoota isaa hir'isuuf beeksisee kan gara 20,000tti tilmaamamu yoo ta'u, kunis humna hojjettoota isaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 15 kan ta'udha. Warshaaleen hojjettoonni irraa hir'ifaman kan fa'aa akka ta'anii fi miidhaan hangamii akka irra ga'u hin ibsamne. Nissan addunyaa guututti namoota 133 ol kan miindessee hojjechiisu dhaabbata guddaadha. Hojii gaggeessaa olaanaan Nissan Ivan Espinosa akka ibsanitti hojiiwwan hojjettoonni marsaa kanaaf irraa hir'ifaman keessaa harki 3 keessaa 2 kan oomishaa yoo ta'u, kanneen hafan ammoo gitoota hojii gurgurtaa, hooggansaa, qorannoo fi hojjettoota kontiraataa yeroo akka ta'anillee ibseetii jira. Hir'inni yeroo dhiyoo kun kan dhufe erga Nissan sadaasa keessa hojjetaa hir'isuu akka qaama baasii hir'isuuf oomisha isaa addunyaa dhibbeentaa 20 hir'isuu danda'a jechuun beeksisee boodadha. Ji'a gurraan dhalaa keessa mariin Nissaanii fi morkataa isaa guddicha Hondaa gidduutti taasifame erga dhaabbileen kunneen walta'iinsa doolaara biliyoona hedduutti tilmaamamu irratti walii galuu dhabuu isaaniitiin addaan citeetii ture. Dhaabbileen lamaan kun karoora dorgommii dhaabbilee biroo keessumaa gabaa Chaayinaa keessatti dabalaa dhufe irratti waltumsuuf walitti makamuuf karoorfatanii turan. Walitti makamuun kun dhaabbata konkolaataa guddaa tilmaamaan doolaara biliyoona 60tti tilmaamamu uumuun gurgurtaa konkolaataatiin addunyaa irratti Toyota, Volkswagen fi Hondaa booda sadarkaa 4ffaa taasiseetii jira. Nissaanis waggaatti kasaaraa yeenii biliyoona 670 yookaan doolaara biliyoona 4.5 akka kaffalu ibseetii jira. Erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa kaa'anii booda dhaabbata duraanuu kisaaraa keessa jiru kan irratti dhiibbaa dabalataa tolche. Oomishtoonni konkolaataa gurguddoon kun qaraxa Ameerikaa jijjiiramaa ta'uu isaatiin tilmaama galii bara dhufuuf hin kennine. Nissan investimentii hir'isuuf tattaaffii taasisaa jiruun Jaappaan keessatti warshaa baatirii fi konkolaattota elektirikii hojjechuuf karoorfachuu isaa torbaan darbe beeksiseetii jira. Dhaabbatichi gabaa ijoo kan akka Chaayinaa keessatti rakkoon mudateera. Dorgommiin dabaluu isaatiin gatiin akka gadi bu'ullee taasiseetii jira. Chaayinaa keessatti dhaabbileen konkolaataa biyya alaa hedduun dhaabbilee biyya keessaa kanneen akka BYD waliin dorgomuuf rakkataniiti jiru. Chaayinaan konkolaattota elektirikii addunyaa irratti oomishtuun sadarkaa tokkoffaa kan qabatte yoo ta'u, Ameerikaatti gabaan isaaniif murteessaa ta'e sababa qaala'insa jireenyaa fi dhala dabaluun gurgurtaan konkolaataa haaraa akka gadi bu'u taasiseera. BBC wabeeffanne.